Hamaas yeroo jalqabaatiif rookeettii gara Israa'elitti yoo dhukaasu Iraan ammoo Ameerikaa akeekkachiifte. Ashama harka fuunii kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa gahu. Oduu keenya kan galgala kanaaf qabannee isin biraan gahuu jalqabneetiin jirra. Biyya keessaa fi biyya alaa qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun yaada keessan karaa koomintiin nu biraan gahaa. Waahillan keessaniifis sheer godhaa. Baankiin daldalaa Itoophiyaa fi wagaagan hayyamaa investimentii argachuudhaan Itoophiyaatti kan jalqabaa ta'an abbaa taayitaa gabaa kaapitaalaa Itoophiyaatti tajaajila baankii investimentii isa jalqabaa bitootessa 21/2025 eegalchiiseera. Kanaanis baankii daldala Itoophiyaa fi baankii wagaagan dhaabbilee jalqabaa Itoophiyaa keessatti hayyama baankii investimentii argatan ta'uunis eerameera. Dabalataan waldaa aksiyoona Itiyoo Fiidaalitii Seekuriitiis akkasumas dhaabbata tajaajila gorsaa investimentii HST fi dhaabbata Ecohizim jedhaman gorsitoota investimentii gabaa kaapitaalaa ta'uun hayyama argataniiru. Sagantaa kanniinsa hayyamaa kanarratti haasawa kan taasisan bulchaan baankii biyyaalessaa Maammoo Mihiratuu gabaan kaapitaalaa gabbatee madaalii kaffaltii biyyattii eeguudhaan tasgabbii diinagdeetiif gumaacha taasisa jedhan. Mootummaan gabaa kaapitaalaa keessatti sanadoota kaapitaalaa yeroo dheeraa gurguruun baasii bu'uuraalee misoomaa deeggaruu akka isa dandeessisu kaasuudhaan akkasumas damee baankii cimsuufis gumaacha guddaa akka taasisu eeraniiru. Kanaan dura gabaan kaapitaalaa Itoophiyaa dhaabbilee hayyama tajaajila kana argatan qaban 4 qofaan kan daangeffame yommuu ta'u hundi isaanii gorsitoota investimentii turan jechuun kaaseera. Baankota investimentii fi gorsitoota investimentii har'a hayyama argatan dabalatee walumaa galatti Itoophiyaa keessatti lakkoofsi dhaabbilee tajaajila gabaa kaapitaalaa kennan 9 gaheera. Baankonni investimentii kanneen baankota daldalaa irraa adda ta'anii fi irra deebiin of girmeessanii yoo ta'u gorsa investimentii fi hojiiwwan kaapitaalaa biroo irratti kan hirmaatan ta'uu ni danda'u jechuunis ibsameera. Ofii KFO'n ibsa waloo kan biraa baasuun dhagahame. Torbee muraasa dura paartileen siyaasaa Koongirensii Federaalawaa Oromoo KFO fi Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n marii guyyoota lamaaf abbootii gadaa jaarsolii biyyaa fi dhaabbilee siivikii waliin taa'aniin booda ibsa ejjennoo yaadawwan jajjabaa hammatan jedhan baasanii ummataaf dhiheessuun isaanii ni yaadatama. Ibsa ejjennoo kana irrattis rakkoo amma Oromiyaa keessa deemaa jiru ijibbaata itti godhuudhaaf mootummaa ceehumsaa waloo hundeessuun akka barbaachisuu fi qabsoo hidhannootti kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo kanatti qooda akka fudhatus akeekee ture. Dura taa'aan KFO Profeesar Mararaa Guddinaa marii guyyoota lamaa sanaan booda ijoo marii isaanii fi yaadota furmaataa akeekan kana mootummaatti dhiheessuun adeemsicha akka itti fufu dubbatanii turan. Tibbana ammoo hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa dhimmi mootummaa ceehumsaa waloo fi yaada furmaataa jedhame KFO fi ABO'n dhihaatee waan fudhatama hin qabne jechuun VOA'tti dubbatuun isaanii ni yaadatama. Eegasii gama mootummaatiin dhimma kanarratti wanti jedhame kan hin jirree fi marii guyyoota kanaaf hoteela Ililliitti taa'amee ture sanarratti kan hirmaatanii fi hoogganaan kominikeeshinii dhaaba KFO obbo Sultaan Qaasim dhimma kanarratti BBC'tti dubbateera. Ka'umsa yaada marii waloo paartilee lamaanii fi qaamolee hawaasaa adda addaa hammatee geggeeffame kun hooggantoota dhaaba isaaniitiin akka itti himamee fi baasiin kora kanatti bahes maddisaa eenyurraa akka ta'e quba hin qabnu jechuun dubbaniiru. Hawaasni marii sanarratti hirmaatee cuunfaa marii fi yaada furmaataa keenye kana uummata biraan gahaa irratti mari'ataa turre. Kanaafuu dhaabni lamaanuu yaada kana galmaan gahuudhaaf sochitti jira jechuun kaaheera. Haa ta'uutii malee mariin sun erga taasifamee booda muraasni darbus cuunfaan isaanii sanaa fi dhimmi yaada furmaataa jedhamee dhihaate hanga ammaatti mootummaatti dhiheessanii akka hin haasa'amne dubbataniiru. Ibsi tibba sana karaa biiroo kominikeeshiniitiin jedhame dhageenyeerra. Kun waanuma eeggamu ejjennoon akkasii qabaachamuu kan qabuu fi nutis gaafii sabaa gaafachuu adeemsa kennanii fudhachuu jechuutiin itti fufna jechuun kaaheera. Hanga ammaatti yaadichi mootummaaf dhihaachuu baatus fuulduratti bakkuma biiroo kominikeeshinii jedhamee yaada furmaataa keenye kun yoo fudhatame tarkaanfii itti aanu dhaabni lamaan waloodhaan kan itti deemu ta'a jechuun kaaheera. Rakkoon biyya keenyaa waan torbaanotaa keessatti furamu miti kan jedhan obbo Sultaan rakkoo walxaxaa jiruu fi kanaaf torbeewwan hedduu kan fudhatu ta'uu dubbataniiru. Tattaaffii amma dhaabonni siyaasaa lamaan taasisaa jiraniin rakkoo Oromiyaa keessa deemaa jiru furuudhaaf carraa harka 100 qabna jechuun osoo hin taane carraa harka 10 taatullee saniin itti fufna jechuun dubbateera. Gama biraatiin filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa itti aanuuf yeroo waggaa tokkootu hafe kan jedhan hoogganaan kun mariin amma dhaabonni siyaasaa Oromoo taasisan kun filannoo adeemaa jiru kanaaf
haala mijataa uumuuf kan gargaaru ta'uu dubbateera. Filannoo haqa qabeessaa geggeessuudhaaf jaarmiyaaleen dimokiraasii bu'uura ta'an riifoormii taasifamuu qabu kan jedhu ijoo marii keenyaa turem filannoo dhufu kanaan dura mariidhaan furmaata argachuu qaba jennee yaanna jechuunis kaahiram. Filannoo darbe irratti KFO fi ABO'n akka filannoo irratti hin hirmaanne danqatu ture jechuun waltajjiin siyaasaa dhibbatee hooggantoonni hidhamanii biiroon keenya cufame dhaabota harkaa fi miilli hidhametti filannoo keessaa akka baahnu nu taasisan jechuunis kaahaniiru. Ammallee filannoon haqa qabeessi akka geggeeffamu ni barbaanna kan jedhan yommuu ta'u rakkoon nuti eerre kun hundinuu furamuu qabam. Kun immoo itti gaafatamni guddaan kan mootummaati gaafii keenyaa fi gaafii sabaa deebii akka argatuufis mootummaan itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jechuun kaaheeraam. Gaafilee fi yaadonni furmaataa marii waliinii ABO fi KFO qofa osoo hin taanem qooda fudhattoota adda addaa hirmaachisuudhaan dhihaate kun gama mootummaatiin fudhatamee carraan marii rakkoo furuu hin jijjiiramne garuu carraan filannoo haqa qabeessaa geggeeffamuu fi gaafii keessa akka galu akeekanii obbo Sultaan dubbataniiru. Suudaan keessatti kaampii baqattoota Tigraay keessa jiraatanitti ibiddi qabatee daa'imman ganna 6 du'uun dhagahame. Suudaan keessa kaampiin Umuraa Kuubaa jedhamuun beekamu kan baqattoota Tigraay itti qubatan keessatti balaan ibiddaa bitootessa 2025 mudateen lubbuun daa'ima ganna 6 darbuu akkasumas namoota qe'ee fi qabeenya isaanii irraa miidhaan akka ga'e himaniiru. Daa'imni waggaa 6 kun lubbuu yoo darbu daa'imni biraa ganna 2 ammoo kaampii sana keessa ture akka malee miidhame yaala dabalataatiif gara giddugala fayyaa naannoo kaampichaatti argamutti fudhatamuun himameera. Balaa ibiddaa kanaan iddoowwan jireenya baqattootaa hedduu kaampii keessatti argaman yoo barbadaa'an televezyiiniin Tigraay baqattoota wabeeffachuudhaan gabaaseera. Ka'umsi ibidda kanaa hanga ammaatti akka hin beekamne kan eere gabaasichi baqattoota sababa balaa kanaan miidhaan nyaataa fi bakka jireenya isaanii dhaban gargaarsa akka gaafatanis ta'eera. Kaampiin Umuraa Kuubaa baqattoonni Tigraay kumaatamaan lakkaawaman kan itti qubatan yommuu ta'u gaaddisni kun hanga baqattoota keessummeessuu danda'u ol waan qabateef garmalee akka guutames gabaasni kun ni mul'isa. Oduu biyya alaatti yoo dabarru waraanni Suudaan lola waggaa 2 booda masaraa mootummaa deeffachuun dhagahame. Waraanni Suudaan masaraa mootummaa magaalaa Kaartum jiru gartuu humna addaa RSF jedhamurraa erga deeffatee ajajoonni waraanaa himaniiru. Waggaa 2 dura ture waraanni Suudaan morkataa isaanii humna addaa RSF'n Suudaaniin masaraa keessaa baafamee ture. Dhimma kana irratti RSF hanga ammaatti wanti dubbatu jiraachuu baatullee dubbi himaa waraana Suudaan Nabiil Abdallaa miidiyaa mootummaatti as bahuun waraanni biyyattii masaraa fi gamoowwan ministeerota giddugala Kaartum ta'an to'atee harkatti deeffachuu himeera. Humnoonni keenya loltoota diinaa balleessuu meeshaa waraanaa baay'ee to'achuudhaan injifannoo argateera jechuunis dubbateera. Hanga injifannoo guutuu argannutti lola kana itti fufna jechuun kan mirkaneessan yommuu ta'u magaalaan Kaartum bakka wal waraansi Suudaan waggaa 2 keessatti eessaa eegale yommuu taatu bakki lolli cimaan keessatti taasifames magaalaa kana ta'uun himama. Humni addaa Suudaan erga waraanni eegalee magaalaa guddoo biyyattii gara caaluu akkasumas lixa Suudaan to'atee tureera. Magaalaan Kaartum deebisanii to'achuun waraanni Suudaanii fi milkaa'ina guddaadha kan jedhamaa jiru yommuu ta'u waraanni biyyattii torbaanota muraasa darban giddugaleessaan Suudaanitti olaantummaa guddaa fudhateera. Gaafa kamisaa kanneen ijaan argan dhiheenya masaraa mootummaatti dhukaasni akkasumas haleellaan qilleensaa cimaan akka ture dubbatameera. Viidiyoon guyyaa sanbataa waraabameen ajajaan RSF Mohammad Hamdaan Daagoloo masaraa mootummaa akka jalaa hin baane akka falman dubbatee ture. Magaalota gama kaaba biyyattiitti argaman haleellaan cimaan kan itti fufate yommuu ta'u qaamolee wal waraanaa lamaan maritti fiduudhaaf yaaliin garaagaraa taasifame ija osoo hin godhatin hafeera. Waraanni Suudaan keessa rakkoo namoomaa addunyaa guddaa geessisuun dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN beeksisee ture. Badii kanaaf immoo waraanni biyyattii ta'es RSF hanga ammaatti wanti dubbatan hin jiru. RSF gama isaatiin deebii dhaadannoon deebiseen waraanni masaraa biyyaalessaa dhuunfachuun waraanni keenya hin xumuramne hanga ammaatti gara fuulduraattis itti fufa jechuun dhaadateera. Waraanni biyyaalessaa Suudaan lola waggoota 2 booda masaraa biyyaalessaa deebi'ee to'achuuf humni dafee qaqqabaa RSF yeroo ammaa kana dhaadannoo garaagaraa akeekkachiisa waliin kennaara. Goototni humnoonni keenya naannoo sana jiru kan jedhu ibsi telegiraamii irratti bahee kanaan kan maxxanfame humni Mohammad Hamdaan Daagoloon durfamu kun haleellaa tasaa masaraa waraanaa biyyattii to'atetti geggeessaan loltootaa 89 ta'uu galaafachuu ibseera.
konkolaattota waraanaa biyyattii hedduu mancaasuu ibsuun waraanni hedduun itti fufeera jechuunis gabaasni garaagaraa ka'aatiin tureera. Gaggeessaan Iraan dhimma Huutii irratti Ameerikaa akeekkachiiseera. US hidhattoota Huutii kan deeggaree hidhachiisu Iraan jechuun himannaa fi akeekkachiisa kennaa turteef gaggeessaan ol aanaan Iraan kan ta'an Ayatollah Ali Khamenei deebii kennaniiru. Ayatollaan har'a magaalaa Teheraan irraa ibsa kennaniin hidhattoonni Huutii kaayyoo mataa isaanii of danda'een kan socho'uutu dubbachuu isaanii Reuters gabaaseera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp haleellaa hidhattoonni Huutii dooniiwwan galaana diimaa irra imalan irratti raawwataniif Iraan itti gaafatamuu qabdi jechuun wiixatti darbe dubbatee ture. Iraan baha giddu galeessaa keessatti hidhattoota akka Huutii, Hizbollaa fi kanneen biroo wajjin hidhata jabaa tolfachuudhaan leenjistee nutti bobbaafti jechuunis Ameerikaan yeroo garaagaraa irra deebitee kan himattudha. Ayatollaan deebii isaanii har'a yeroo kennanitti hidhattoonni Yaman keessa socho'an of danda'anii akka socho'an ibsuun kanneen Iraan doorsisuu barbaadan akeekkachiisaniiru. Yaman biyyaa fi fedhii kaayyoo mataa ishee kan qabdudha. Gareewwan diddaa naannichaa keessa jiranis kaayyoo mataa isaanii qabu. Iraan ammoo qaama isheef lolu yookaan kan isee barbaachisu kan mataa ishee waan qabduuf kan ollaa hin barbaaddu jechuun deebiseera. Nama kamiin waliinuu waliin hin buune yookaan waliin lolle kan jedhan ibsichi garuu immoo gocha hin taane raawwachuu barbaadu yoo jiraate akka ta'utti ni kaffalama jechuunis deebiseera. Ingilizitti sababa ibsaan badeef buufanni xiyyaaraa UK guddichi guutumaan guututti tajaajilaan adda ta'uun himame. Buufanni xiyyaaraa UK guddichi Heathrow jedhamuun sababa ibsaan badeef jimaata har'aa guutuu balallii osoo hin keessummeessin ooleera. Sababa kanaan balalliiwwan gara fuulduraatti taasifamanis achii gara biyya biraatti taasifaman walumaa galatti 1351 danqamuun himameera. Baduu ibsaatiif sababni wirtuu anniisaa elektirikaa naannoo buufata xiyyaarichaa jirutti balaan ibiddaa mudachuu irraa kan ka'e ta'uu yoo himamu har'a qofa osoo hin taane guyyoota itti aananis balalliiwwan danqamuu akka malan buufanni xiyyaarichaa beeksiseera. Buufanni xiyyaarichaa Heathrow jedhamu kun UK keessatti buufata xiyyaaraa idil-addunyaa isa guddaa fi balalliiwwan hedduu keessummeessuun beekamudha. Sababa balaa ibiddaa wirtuun anniisaa elektirikii mudateef buufata xiyyaarichaa qofa osoo hin taane manneen 5,000 ol jalaa addaan citee himameera. Tajaajilli ittisaa balaa ibiddaa yeroo himutti birmannaa taasiseen ibiddi to'annoo jala oolfamuun garuu danda'amu himeera. Haa ta'u malee garuu balalliiwwan kunneen buufata xiyyaarichaa Birmingham fa'aa akka qabatuun taasifamuunis dhagahameera. Xumuraatiin Hamaas yeroo dheeraa booda rookeettii Israa'elitti dhukaasuun dhagahame. Hamaas yeroo dheeraa booda rookeettii Israa'elitti dhukaasuu kan beeksise yommuu ta'us kunis haleellaa Israa'el Gaazatti raawwateen hordofeeti jedhama. Rookeettiiwwan Hamaas dhukaasee magaalaa guddittii Teel Aviv irratti kan xiyyeeffate ta'uun himame. Israa'el ammoo rookeettiiwwan 3 Hamaas dhukaase keessaa tokko rukuttee kuffistuun 2 ammoo lafa duwwaatti akka bu'e himteerti. Israa'el kibxata darbe haleellaa haaraa Gaazatti eegaluu hordofee ergasii namoonni 591 ajjeefamuu yoo himamu garaagaraa ammoo 600 akka caalee ni himu. Isaan keessaa 200 ol kan ta'an daa'imman ta'uu ministeerri fayyaa Gaazaa ibseera. Humni waraanaa Israa'el ibsa baaseen guyyaa kaleessaa irraa eegaluudhaan Gaazatti humna lafoonis duula eegaluu isaa beeksise. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu ji'a amajjii keessa walii galame itti fufuu hin dandeenye lamaan isaaniiyyuu lolli kun deebi'ee ka'uudhaaf quba walitti qabaa jiraachuun ni beekama. Kanumaan wal qabatee Netaniyaahuun hoogganaa tikaa hin amanu jechuudhaan aangoo irraa ari'e. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netaniyaahuun gaggeessaa tajaajila nageenya biyyaalessaa Shin Bet kan ta'e Roonaan Bar aangoo irraa ari'uun dhagahame. Netaniyaahuun qondaala nageenyaa biyyattii aangoo irraa kaasuuf sababni hin dhiyeessan kan hin amanu jechuu yommuu ta'u gama biraatiin ammoo haleellaa Hamaas onkoloolessa 7 bara 2023 Israa'el irratti raawwate dursee akkamitti yaaduu dandeenye jechuun kaaheera. Netaniyaahuun dilbata darbee erga karaa viidiyootiin dabarsaniin qondaala kanaa fi gaggeessaa nageenya biyyaalessaa gidduu wal amanuun xiqqaataa deemuun ibsuun aangoo irraa kaasuuf akka sababaatti yaadameera. Seenaa Israa'el keessatti gaggeessaan Shin Bet bara hojii isaa osoo hin xumurin ari'amuun kun kan jalqabaati. Netaniyaahuun xalayaa miseensota kaabineetiif erganiin Roonaan Baar gahumsa ogummaa irraa eegamu akka hin qabne ibsuun lamaan isaanii gidduutti wal amantiin laaffataa deemuu ibsuudhaan aangoo irraa ari'amtaniirtan jechuun barreesseera. Shin Bet yookaan tajaajila nageenyaa biyyaalessaa eejensii tika dhimma biyya keessaa yoo ta'u hojii isaa fi miseensonni dhaabbatichaa icciitii biyyaalessaa ni hordofu. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf simbiraan gahaa turre kan hanga ammaatti dhaggeeffattanidha. Waliin waan turtaniif galatooma.